Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube chaanala Family Orotube welcome shama harka fuunee hundi keessanuu alaaf biyya keessaatti guddaa osoo hin jenne amantii kutaa ganda osoo hin jenne egaa hordoftoota keroon hangamaan hordoftan galatoo magaran keessan dachaa haa ta'u ammallee laayikii sheer gochuun dagatiin akkuma rasentanii roonni harootaatiin illee welcome bagana gaan dhuftanii gama YouTube chaanala kiyyaatti dabalamtanii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa viidiyoon anarra qabadhee dhufe viidiyoo karaa baankiitiin akkamitti maallaqni hangamiin jira jennee ilaallu isinitti agarsiisa jechuudha. Aappii kana immoo Play keessaa gadi buufattanii jechuudha. Aappii kana isinitti agarsiisa maqaa isaa wajjin jechuudha. Aappii isinitti agarsiisu. Aappin sun isa kana jechuudha. Aappin sun isa kana jechuudha. Aappin isa kana. Maqaan isaa Kiroonii jedhama. Aappii isa kana Play keessaa gadi buufattanii aappii kana karaa baankiitiin birriin hangam jira osoo nama hin gaafanne namni yoo gaafatanillee namatti hin himu. Dhugallee namatti himullee hin barbaadu jechuudha. Osoo nama hin gaafanne maallaqni karaa baankiitiin guyyaa har'aa adada guyyaatiin adada ji'aatiin guyyaallee irra barreessaa ji'aallee irra barreessaa hanganaan jira jedhee himaa jechuudha. Aappii keessa seenaa aappiin isa kana jechuudha. Akkuma asirraa argitan biyyoota garaagaraa jechuudha. Saudi Arabiyaa, Ameerikaa, Saudi Arabiyaa, Itoophiyaa biyyoota garaagaraa Kanaadaa biyyoota hunda isaatu jira jechuudha. Isin alaabaa biyya jirtanii sana irra galfattanii Itoophiyaa fi alaabaa biyya jirtanii sana irra galfattanii biyya an jiru kana birriin Itoophiyaa meeqan jirti jettanii haala salphaan laaluu dandeettanii akkuma san doolaraan Ameerikaatiin hoo birriin meeqan jirti ka jedhu jechuudha. Ayyee kaamma dhana isin dura birriin hangamiin jirti jedhee ilaale jechuudha. Awwala kana irraa haquu barbaanne iddoo tana tuqnaa jechuudha. Iddoo tana tuqnee erga irraa balleessine akkuma asirraa argitan kana biyyoota biraa filachuu barbaadan iddoo tana tuqxanii jechuudha. Duuba deebitanii jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya iddoo tana tuqxanii yoo barbaadan barreessanii biyya jirtan san biyyoonni hunduu hin jira biyya biraa yoo barbaadan immoo asitti barreessitanii jechuudha. Biyyoonni hunduu ni jira asitti barreessitanii iddoo tana tuqxanii yeroo asirra tuqxanii biyyoota hedduu jira jechuudha. Kanaaf amma doolaarri Ameerikaa tokko meeqa jennu doolaarri Ameerikaa tokko akkuma asirraa argitan kana riyaala Suudii birrii 3.75 jechuudha halaala. Birrii Itoophiyaa immoo 57 fi saantibii 77 halaalaa jechuudha. Akkuma asirraa argitan guyyaan har'aa Juulaayii 15 bara 2024 jechuudha. Juulaayii 15 bara 2024. Akkasitti sa'aatii ammaa kana hangamiin jira jechuudha. Ji'a ammaa ji'aallee hangamiin jira jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf akkuma sana ammallee iddoo tana tuqnee balleessina jechuudha. Doolaarri 10 hoo meeqan jira jennee yoo ilaalle akkuma asirraa argitan riyaala Suudii 37 fi saantibii 50 takka halaalaa jechuudha. Birrii Itoophiyaa 500 fi birrii Itoophiyaa 500 fi birrii Itoophiyaa 500 fi riyaalli doolaarri Suudii 10 birrii Itoophiyaa 500 fi birrii 77 fi saantibii 66 halaalaa jechuudha. Akkasii eegasii ammallee duuba deebinee hin balleessina. Doolaarri 50 meeqa taate jedhu dhiifama. Doolaarri 50 birrii Suudii 187 taate. Birrii Itoophiyaa 2,800 fi birrii 88 saantibii 35 halaalaa taate jechuudha. Egaa
Iban kana ni balleessina. Doolaarri dhibbi takkaa hoo meeqa taati jechuudha. Doolaarri dhibba takka riyaala Suudii 300 fi birrii 75 taati jechuudha. Akkasuma saantimii 64 halaalaa taati jechuudha. Akkasii birrii Itoophiyaa immoo doolaarri Suudii doolaarri Ameerikaa dhibbi takka karaa baankiitiin 5,000 fi 700 fi 76 saantimii 7 halaala jechuudha. Karaa baankiitiin jechuudha. Okay, akkuma sana malee itti deemnee ni haayina. Doolaarri 200 karaa baankiitiin meeqa ta'a jennee yoo ilaalle doolaarri Ameerikaa 200 karaa baankiitiin riyaala Suudii 750 jechuudha. Doolaarri Ameerikaa 200 karaa Itoophiyaatiin immoo 11,500 fi birrii 53 fi birrii saantimii 4 halaala ta'a jechuudha. Akkasuma ammallee duubatti deebine doolaarri 500 meeqa ta'a? Doolaarri 500 hoo meeqa ta'a jenne doolaarri Ameerikaa 500 riyaala Suudii 1,800 fi birrii 75 fi saantimii halaala 32 ta'a jechuudha. Haala kanaan laallee herregachuu dandeenya. Akkasuma doolaarri 1,000 meeqa ta'a jennee laaluu dandeenya jechuudha. Haala kanaan birriin biyya nu jiru suni birriin karaa biyya nu jiru suni Itoophiyaatti karaa baankiitiin yoo nama karaa hawaalaatiin itti ergannu hin qabne yoo nama dhabne karaa baankiitiin yoo erganne hangana taati jennee osoo nama hin gaafanne beekuu dandeenya isiniin jedha egaa hordoftoota kiyya. Inni biraa immoo herregachuu yoo barbaanne birrii hawaalaa yoo nama arganne herreganne birrii hawaalaa yoo nama arganne hawaalaan erganna yoo nama dhabne karama kanaan erganna jechuudha. Arabni birrii yoo bira kaayan hin jaalattu. Jattii takka dhiyootan inni argitanii isiin jara bira teettee callistee birrii isii biyaansi isii waan yookiin 2,000 dalayde waan isiin hoggaa 3 dalayde salphamatti jalaa fudhatanii gad darbanii jechuudha. Arabni nama birrii isaan bira walitti qabee tuulee bira taa'u hin feetu birrii hin jaalattu arabni. Yoo arabni takka laaftuu taatee haqa namaa irraa feete malee akkuma san jattii takka illee dhiyootan inni argitanii isiin meeshaa qopheeffattee warqii ofii waan waggaa 3 hojjette bitattee yani mana daamitti meeshaan hin hatamaa jedhamee hin yaadamu garuu takka ni jirti jechuudha. Ijoolleen hattuun warrillee hattuun ni jirti jechuudha. Kaameera ilaalanii maal akka isiin qabdu ilaalanii yoo isiin bittillee waan beekanii birrii kana ergaan jirtu akkasii walitti qabaa jirtullee waan beekanii haaluma salphatti birrii riyaala Suudii 52 jalaa fudhatanii gad darbanii jechuudha. Kanaaf birrii jara biratti walitti qabuu manna karaa baankiitii ergachuu yoo nama hawaalaa dhabanillee jechuudha. Akkasuma maatiin ofillee nama cubbisaa jechuudha. Zaalibni ifaajee kan kee garantaan hin nyaaturra maatiin kan kee nyaatu wayyaa jechuudha. Filatamaan isa sani. Akkasii herregachuu barbaannellee karaa kanaan herregannaa jechuudha. 35 jechuu yoo barbaannellee immoo 10 dhiifama 10 baay'isuu 20 jennee herreegni illee asuma jira. 10 baay'isuu 20. Okay. Haala kanaan herreegni illee asiin jira jechuudha. Waan herreeguu barbaannellee asiin ni jira jechuudha. Asumaan herreegatullee dandeenya jechuudha. Akka maashina herreegatutti illee ni qaba. Birrillee karaa baankiitiin nuuf himaa jechuudha. Akkasii rabbi nuuf haa laaffisu amrii kulli.
takka baay'isuu 35,300 akkasii baay'ifachuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan waan baay'ee namatti toludha. Gasee 500 baay'isuu 33 ta'a wal qixa 16,500 haala kanaan baay'ifachuu dandeenya. Haala kanaan baay'ifachuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan baay'isuu dandeenya. Abduu godhanii kana hainee kabiraa barreessuu dandeenya. Kuma takka baay'isuu 33 ni ta'a wal qixa 33 jechuudha. Asitti herreegachuu dandeenya jechuudha. Karama kanaan herreeguu dandeenya. 2,000 baay'isuu 33 ni ta'a wal qixa 66 ta'a jechuudha. Akkasuma itti deebinee ammallee 500 baay'isuu 33 ni ta'a wal qixa 16,500 ta'a jechuudha. Egaa hordoftoota biyya aappiin kun ana hedduu takkanatti tole. Birrilee karaa baankiitiin hangam jirti namaaf hima. Akkasuma 300 herreegallee nuuf herreegaa jechuudha. Herreegachuu barbaanne asumaan aappii kanaan herreegnaa jechuudha. 9,300 baay'isuu 33 9,900 ta'a jechuudha. Okay, duuba deebinee 3,000 baay'isuu 33 meeqa ta'a jennee warreen 99,000 jechuudha. 99,000. Okay, ammallee duuba deebinee 35 baay'isuu 35 ta'a. Okeyda. Akkasii haala kanaan herreegachuu dandeenya. Haala kanaan karaa baankiitiin birrii kennalleen hangam jirti ilaaluu dandeenya. Aappiin kun baay'ee namatti tola. Aappiin kun isa arganne jettan Pileestoorii keessa argattanii aappii kana Pileestoorii keessa gadi buufadhaa. Waan baay'ee tokko namatti toludha. Doolara biyya kamiituu yuuroo ta'e biyya kamiituu herreeguu dandeettanii jechuudha. Herreegachuu dandeettanii karaa baankiitiin birriin hangam jira ilaaluu dandeettanii jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyyaa kana fakkaata. Waan natti toleef isinii qoodee jira. Biyyoota hedduu akkuma asirraa argitan kana biyyoota hedduutu sa'a ammaa kana birriin Juulaayii 15 bara 2024 sa'aatii 3 walakkaatti jechuudha. Haala kana yeroo ammaa kana haala kanaan jira. Haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Haala kana baay'ee namatti tola jechuudha. Haala akka garanaan herreegachuu garanaan immootu saba gara tokkoon baankiin birriin meeqan jirti jettanii ilaalu. Gara tokkoon immoo birrii herreegachuu dandeettanii jechuudha. Baay'isuu eda'uu hir'isuu kanaan herreegachuu dandeettanii. Akkasii hordoftoota kiyya viidiyoon kee karaa kana fakkaata. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Bye bye.